Tiktokii irratti qabiyyeewwan barnootaan wal qabatan qofti akka isiniif dhufu yoo barbaaddan isinitti agarsiisa na hordofaa. Fakkeenyaaf Tiktokii kee kana yoo ilaaltan qabiyyee barnootaan wal qabatan. Kanaaf isa kanaaf TikTokiin keessan No exterminator wants to encounter a bug that is strong enough to withstand. TikTok keessan keessa yeroo seentan iddoo kanatti Steam kan jettu ni argattu. Asitti Steam kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Yoo kun jiraachuu dhabe fakkeenyaaf amma asitti isinitti agarsiisu for you kan jedhu waan hedduudha kan inni fito jechuudha. Garuu qabiyyee barnootaan wal qabatu qofa yoo kan barbaadan taate ishii Steam jettu kana tuquudhaan No exterminator. Little less than 4 billion years. yoo Steam kan jedhu kana sitti hin jiraanne as profaayilii keessan tuquudhaan seetingii keessan wanni sirreeffamu ni jira jechuudha. Iddoo kanatti asitti contentii preferences kan jedhu kan inni tuqxanii eegasii boodatti yoo inni kun cufaatee iddoo sanitti isiniif hin ba'u jechuudha. Fakkeenyaaf cufee isinitti agarsiisu turn off yoon godhe asitti Steam kan jedhu sun jiru jechuudha. Sila kanaaf yoo kan qabaanne agarsiisa kana as dhufuudhaan seetingii bira dhuftanii ergasii boodatti contentii preferensi keessa seentanii Steam feed kan jedhu kana turn on gootanii jechuudha. Yeroo kana turn on gootan as yeroo tuqne qabiyyee barnootaan wal qabatu qofa TikTokiin keenya kan inni fidu jechuudha. Mathematics exam 1 tips. You need to irratti namoonni TikTokii bilbila keessanii daa'imman ijoolleen akka fayyamtuu barbaadan Steam kanatti banuu qabdanii jechuudha. Ergasii TikTokii kana irratti ilaaluu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kana namoota biraatiif share godhaadha. Namoonni ammoo chaanaalii Waloo Aseetii kanaaf haaraa yoo taatan yuutuubii keenya subscribe godhuudhaan nu jajjabeessan isiniin jedha. Yuutuubiin kan koo kan duraanii followersii subscriberii 7,000 olii kan inni buufate kan ammaadhaa kuni gana subscribe 50 kan inni qabu. Kanaaf asumaan yuutuubii kiyyaallee subscribe akkanaaf gootan isin gaafadha. Galatooma.